Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Baga jiraattanii baga yoona eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa waa'ee meeshaalee xumuree obboleettii tiyyaa karaa roobee harsiitti ergutuyyuu jira isiniin jechuun jaaladha. Meeshaa kana hin laaltanii hundi keessan tanaan dura gaafa ishiin xalabattu yookaan gaafa qabdii kennattu viidiyoo kana irratti hojjedheen ture. Jala seentanii ilaaluu dandeessan garaagarummaa qabamoo akkuma jirutti jiramoo kan jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen gisee xalabattu viidiyoo dafeen gallakkisa achiin boodatti immoo gaafa meeshaan hojjetamee ba'ellee gadan lakkisa jechuudha. Laaltanii isin ragaa ta'uu hin dandeessan. Soofaan kun istoorii irraa ergame yookaan wanni harabootaa irraa aappii harabootaa irraa ergame kan ittiin hojjetame carqiin isaa kan majaliisiti kan alaati jechuudha. Carqiin isaatuyyuu baay'ee guddidha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Laslaasaa darbii lama kan qabudha jechuudha. Carqiin isaatuyyuu yeroo baay'ee ijoolleen ergitanii kaatanii akkanatti hojjetamaa jettanii sodaatanii isin jirta waan ta'eefan isin jechuun jaaladha. Aappirraa ergitanii baay'ee soofaawwan baay'ee aappirraa ergitanii kaatanii yookaan akkattiin hojjetamu warroonni jettaniifillee deebii isinii ta'a. Isiniin jechuun jaaladha. Teechoo kanallee ijoolleen baay'een gaafachaa turtan kunooti haala bareedan ba'ee sirriitti adii akka naaf hin taane jette obboleettiin keenya jechuudha. Ka filannoo eenyumaatu ni kabanya. Kan beekamudha isiniin jechuun jaaladha. Kan suuraa gubbaarra jiru sirriitti adiidha. Kan ammoo xiqqoo damzas goone maaliif dhugaadha biyya keenya awwaaratu jira. Namoonni harkaan qabachuutu jira wanta baay'ee jira. Haa ta'u malee meeshaa kana hashagnee geessaa jirra jechuudha. Gamanumaanillee ijoolleen meeshaa amma achi geeffachuu barbaadan tursiifachuu barbaadan ta'e jiraattanii meeshaalee hashagnee hin galchinaa isiniin jechuun jaaladha. Ishigii isaatillee yoo danda'ame viidiyoo biraati irratti yaada biraa wajjin qabadheen isinii dhufa jechuudha. Kana fakkaataa meeshaaleen obboleettii kiyyaa baay'een itti gammadee dhugaa dubbachuuf ani gaafa hundumaa caalaa kan na gammachiisu gaafa meeshaaleen akka abbaan barbaade sanitti hojjetamee ba'eedha jechuudha. Laaluu dandeessu viidiyoon kiyya hin jira ture kara ji'oota 3-4 wanto gonguruu baadhee ni ta'a jechuudha. Erga ishiin kara qabdii kanaatti kennatte haa ta'u malee nan galaa naaf haa galuu amma jetteeti jechuudha. Obboleettiin keenya saniin dura ijoolleen qabdii kennattee jirti. Obboleettiin keenya garuu galee tan deebi'aa meeshaa kommoo laalee arguun barbaada waan jetteefidha jechuudha. Kan hojjennee baafneef isiniin jechuun jaaladha. Egaa hundi keessanuu viidiyoo tana warroonni jaalattan laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni yaada qabdan hoggaa jiraattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Koomentiiwwan keessan hundaa argee jira. Kanarratti miti kan hin dubbadhu viidiyoo biraatti nan dhufa kun waa'ee meeshaaleeti. Ammas immoo ijoolleen qabdii kennachuu barbaadan hoggaa jiraattan ta'ee gamanumaan hojjisiifachuu hin dandeessanii isiniin jechuun jaaladha. Yeroo isin barbaadanitti hojjetameetu isinii ba'a. Isiniin jedha baay'izawwee dhugaa dubbachuuf yeroo darbefaa warroonni ijoolleen qaata qabdii kennatan meeshaan dachaa akka irratti dabaleedha jechuudha kan natti dubbatu. Akka beektan kiyyaa miti dhaabbanni kuni annaqeen hojjisiisa malee jechuudha. Dhugaa jechuun inni qabdii qaata kara ji'a 7 ji'a 8 fa'aa hin ta'a meeshaaleen kan fudhate amma garuu gaafa meeshaa kana bituu deemu dachaa irratti dabalee jechuudha. Kanaan durallee waa'ee meeshaa dabalaa kana isinitti dubbachaa tan ture kan meeshaaleen bakka hin taa'u hin dabala isiniin jedhee warroonni tanaan duras galfattan ishoo warri tanaan duras qabdii kennatan ishoo isiniin jedhaa kan ammaachi immoo waan ta'u hin beeknu baay'izawwee anarratti waan hin jirre dabalaa hin jiru jechuudha. Ani maamiluma kaleessaa yeroo jiddu galeessatiin irraa fudhadhu san waan ta'eefuyyuu waan hin jirre sanarratti hin dabalu kan ammoo isinittan himaa yeroo baay'een isinitti himaa jira jechuudha. Please viidiyoo yaada dhaggeeffadha yaadaaf qalbiin dhaggeeffadha hundumaa ol immoo meeshaalee akkanumattuu hin beekama meeshaalee gaafa laaltan jechuudha. Fakkeenyaaf amma soofaan abbaa feetan gaafachuu hin dandeessa. Soofaa ismaartii kan ta'e soofaa tokkoffaa kan ta'e haayaa jedhama. Soofaa isa laalaa carqii kan feetan itti filachuu hin dandeessan bifa yoo hojjetamee ba'u soofaan tokkoffaa ta'uusaa isin nama feetanitti ergitanii warroota ogeeyyii ta'e soofaan kun meeqa haayadha dhuguma orijinaalaa jedhani amma fakkeenyaaf soofaan lamaffaa bakka irratti dabalameetoo jiru ol hin ka'u soofaa abbaa tokkootiin ta'e hagam akka ispoonjiin isaa ol ka'u kanaanuyyuu murtoon amma fakkeenyaaf soofaa kana laaluu hin dandeessan jechuudha. Hagam akka ol ka'aatoo jiru wanni isa oleetii miti isa soofaa isaa isiniin jechaatoo jira jechuudha. Kanaafuyyuu haala barbaadaniin isinii hojjennee isinii qopheessinaa. Filannoon keessaniidha filannoo bichaa tolaa. Meeshaalee hoggaa filattan isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoon too kana jirti laayik godhaa viidiyoon tun baay'ee gabaabduudha laayik godhaa namoota biraan gahaa dhugaan isiniin jedhaa
gaafa gallikaa burcuqqoodhaa bitachuun nama rakkisaa waan hin jirretti nama hin jajjabeessu. Isiniin jechuun jaaladha yeroo darbe immoo viidiyoo sagalee hin qabu naan jettanii turtanii soorii kilmaastariin xiqqoo ishii nara rakkisaa jira. Kanaafidhaan isiniin jechuu jaaladha ijaaf qalbii keessanirraa na hambisaa. Warroonni immoo hanqina kana qaban waggaa jettan ta'e yaada bareedaa ta'e saanduqa koomentii jalatti ani koomentii dubbisuu nan jaaladha. Naaf teechisaa ani garuu meeshaa kana baay'een jaaladha. Teechoo kanarraan deebisee baay'ee barxankaarroo ta'a kan duraanii caalaa dhugaan isiniin jedha. Meeshaalee oon kana jedhu immoo kanan hojjisiisaa jiru kan osoo hin ta'in kan tanaan dura manoota baay'eetti argurra meeshaalee wanni kun teechoon mabiyaa'u kan isa nyaataa kanas isiniin jedha. Baay'ee xankaarrota. Kanaafuyyuu meeshaan akka duraanii mukaa miti kan soofamu isiniin jechuufanii kanaadha viidiyoo kiyyaa qalbiidhaan dhaggeeffadhaa yaadaan dhaggeeffadhaa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'ee.